laal waraqaa namaa kanneen ni laaftu matana keessatti namni ni deema humaa rakkoon qabu garuu bagata na hunda na godhee warri dheengata firraa hiiqilinaas hin joosuni tahaddaamii haara dhufanii asifuu isanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walitti deebinee jirra. Akka mina qabdanii nageenya keessan badhaadha. Keenya laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin haadha qabu isin jechaa daawwattoota keenya. Egaa har'as dachaas maal qabattee dhufte onaan jettan ani wanni qabadee dhufee waanuma deemu jiruun qabadee dhufee waa'ee liinaa laalchiseetiin ammallee irraa haasa'uu deema. Liinaan jechuudha hedduu takka miidhamutti jirti. Namni hundinuu liinaa deeggaru jiru hin jiru jechuudha. Hundinuu Abdallah jirti jinni teessan hundinuu. Inshallah jinni teessan waraabessi nyaachuuf deema. Abdallah jinni ta'e waraabessi nyaatee jiraatis. Daawwattoota keenya jechuudha waa'ee liinaan jechuudha kophaa jirti. Namni tokkolleen liinaa cinaa dhaabbachuutti jiru hin jiru. Har'as boruus taanaan ani akka dachaasetti akka nama tokkotti liinaan hin kabaja. Liinaan hin jaaladha. Khalas waan isii barbaachisaa hundaanuu duubaan jira jechuudha. Maaliifuu hatta waan biraati miti yoo fuudha taates nin fuudha waan takka wanni duuba na deebisu hin jiru. Liinaa jechuun ani gaafa dheengaddaatu piraankii fakkeessee viidiyoo takka irratti dalageen ture. Viidiyoon sun ammoo homaan ani garaa keessaa qabu irratti dalagee. Isin lollaan jechuudha piraankiidha jee if duuba deebi'e malee yaaduma garaa kiyya keessa jiru irratti dalagee jechuudha daawwattoota keenya. Haa ta'u immoo isin hanga ammaan tanaa bootti jirti. Liinaa hin googoomin naasii maayiti. Hin googoomin eega waraqaa fudhatte booda sirna dhageeffadhu hundaamsa dachaasi. Erga waraqaa ta'e fudhatte booda eega namni tokko fuudhee waraqaa fuulduratti darbe booda haati ilmaan sagaliitu ni baati. Andugaan sitti mana dhagaye sirriitti na dhageeffadhu irra deebiitti na dhageeffadhu sin jaati. Haati ilmaan sagaliitu ni baati. Maaliif qalbii cabsita? Tokko bichaa isin gidduu jira liinaa yoo waan takka yaadin mataa ol qabadhu deem si cinaa jirra. Si wajjin jiraan yoomiyyuu taanaan if duban deebi'u. Warroonni immoo cinaa fiidanii akkanaati maal taate ati baalageedha ati duraanuu akkana jee atiitu maal jee jettanii dila haasoytanii galatooma waan hundaafu liinaan ammaan tana yeroodhaaf malee gara boodaatti inshallah tiyya ta'uunsi hin oolamtu hangaan danda'utti agartee mi'anis if duba deebuuf hin deemu. Keessattuu jechuudha egaa Abdallaan natti dhaadate jara keenyaan waan takka waan hin qomadhaadhee kana dawwaluuf isinitti dubbadhuuf isinitti hima. Abdallaan dawwalee natti dhaadate jechuudha. Namnummaa naaf liinaa jechuudha akka addaan facaanu nu godhee namnummaa liinaa na jallisu jiru barana guutuu siinaan jee yaa ani garuu immoo ittiin jallifne ani addaan hin facaafne erga immoo jechuudha anumaa achitti adda faca'anii eega adda faca'an dhiisuuf hin deemuusi. Erga Abdallah na tuttuute liinaan tiyyaa miti tiyyaan godhudheessitti agarsiisu ta'a. Khalaas ati waraqaa ta'e kana ta'eef booda waa'ee liinaa keessaa ba'uu qabdaati. Nama tokko kakalee jibbitee waraqaa isii kannateef har'aan tana dhaabbattee akkamitti as deebitee irra dawwaltee jechuudha dhaadatta. Deengaddee waraqaa fuuldura darbitee qotte gaafaan keessaan dhufee si gorsanii nan barbaachiftuu taraa meeqa nan gatte gurbaa. Har'aan tana sababni irra dawwaltee fakkeenyaaf na dhaadattuuf maaliifi? Annamaati waan takka gootu miti. Har'as boruus liinaa wajjin hin jira nin jaaladhaas wanni fiddu akka hin jirtu Abdallah. Namu nama akka keessitanii nama ofirraa si dhorku tokko leelaan. Kallattii kanaan yoo deemte waan balaa feetee bu'a malee if duba deebuun keenyaas hin jirtu. Maal na gootan kana booda si liinaa wajjin viidiyoo waraabu sun harkini. Liinaan jaartiteeti miti Abdallah kana boodaan dhugaan sitti maate. Liinaan jaartiteeti miti akkami jaartiteeti miti. Dheengadda waraqaa kanniteef. Kan isin akkasi boochee dhiifama taraa meeqa akkasitti miilarra kuftee dhiifama si gaafatte. Waraqaa fuularra darbitee dhiifama keetis hin fedhu jettee ilmoo ta'e fudhattee kutte. Haa ta'u immoo garuu ani adda ba'uun keessan nallee gammachiisu baate nallee gaddisiisu maaliif yoo jettee Era keessa Abdallah wanta kan sima kana booda liinaa maqaa isiitis kaasuu dandeessu. Dhugaadha haadha ilmoo ta'eeti haa taatu malee kana booda liinaan jaartiteetii mitiisi. Maqaa kiyyaas na kaasuu dandeessu maqaa liinaa illee kaasuu dandeessu. Maaliif liinaan jaartiteetii miti kalaas waraqaa kan ta'eefi. Wanni as baatee waan dawwaltee na dhaalattuuf takkan jirtu. Eegana tuttu itaan nama if duuba deebi'u miti namni mokkoramaan akka kiyyaan jiru amma dhugumaan godhees agarsiisu Abdallah. Biayyi waqtii bakka lubbuun teessifate daawwatachaas kootu sitti naati mana hangattaan nama si dhufu tokko sodaate illee hin qabu nama sodaate qabu mijan saniifu waan gartee miti akkana gattee haasoytu kana dhiisi liinaan badiin qabdu duraanis si bulfachuu laale baabaa kiyya si bulfachuu laale gorfachuu laalte saniifure
eegatu macho wallaalte gurfacho wallaalte maan hundarar taree baabaa kiyya wanni ol dararruuf maaltu giraree liinaan baala geeraa waan jaamuuf waan kana liinaa irratti deebistan hin ta'u wanni akkanaa kun gaarii miti gara keenyaan dhugaan isinitti maayiti maaliif yoottanii isin daawwattoota keenya waan isin hedduun beekne hedduu jira waan isiniif hin galin hedduutu jira waan kanaan nama qaamaan hordofee jala deemee illaa hanga dhumaatti laalakee isaanii nama tokko haa ta'u immoo garuu waa hedduu waan daawwattoota bira hin gahin hiccitii hedduutu jira hiccitii ganaan gagguura Abdallaatis beekaatiin hiccitii ta'e tuttuquni malee ganaa hiccitii ta'etis ganaan gagguuruu ta'a jechuudha maalirra dhaabbattee akka liinaa irratti akkana gartee miti xiyyeeffattee liinaa waan firraa hiiteef waan liinaa gartee miti liinaa namas jibbisiise nama liinaa si hiisise hundaan beekan si galte gowwaa kudura ati kana jechuudha wanni gorfachuun beektu bulfachuun beektu wanni sin joof tanaafi maaliif yoo naangate ati nama afaan namaatiin deemu tanaaf irraa hiikii ugaa namni sin jee dhufeetuma jaartii waraqaa fuuldura darba boo ati eessumaa dhufte boo gurbaa maqaan balleessin kaa kolkolou hay soojji bulchinaatu bool deebine soojji gorsinaa soojji dhumnaam tolaarratti uffisnu maan rabbis godhe gurbaa ifi daddabani rabbiin sakka banjaa yoo bulfachuu wallaalte bulfachuu wallaalee jii malee liinaan baala keedha liinaan baddu waggaa dheeraa kana namaa si hojii bulchaa ture gurbaa ati nama isii asitti hin fuune Itoophiyaa fuutee asiin kunoo mataa namaa irraa qabda mucaan kee kunoo guddaa mubaarik dardara ilma dardara alaa qabda jecha namaa fuutee haadha dardaraa gaafa fuutee shaararra gabbaafte bee inni baataa ittiin waraqaa fuuldura darbitee baafte kun ammaan tana beekumsa arra wallaallagaa fakkeenyaaf arra warri dheengadda firraa hiiki liinaa sin joosuni tahaddaamii arra dhufanii asii fuusanii mee dhalummaan as deemtee sitti hayrumtaa jirtu ati barra nama mataa lafa qabatee gartee miti harka lafa jalaatiin nama miidhu barra hiccitii sirritti hin beeka jechuudhaan gisee daawwatu turatti ol baatee waan dhugaadhaa miti maaliif akka gisee taanis akka gartee daawwatu turu dhuftee gaarii taatu kanatti dhugaa taanii maa gaarii hin taane michoo namaa itti roorristee dira kana guutuu jecha namaatiin deemte waamee jechuudha waan namni sin joomtu dhageessee ifiiteetiif erga dubbiin xarafarra geesse booda miskiintitti gartee miti uumaa irraa quban qabne dhuftee waraqaa fuuldura darbita sanuu isii dhuftee dhiifama si gaafachuudhaaf mana si yaamte dhiifama kunuuf hin qabdu sila gowwa nyaadhamtee jirta kala akkaan taatee fi akka malee hin taateef si harkaa baatee jirta kana booda bakka loon hin oolle faltiin barbaadanii jaan kiu si godhan gaa baabaa kiyya akkana gaabo dhiirta akkana si gooti baabaa kiyya hoggaa nuti taa'ii namaa waan kana si godhu jira taa'ii tana firraa hiikite biraa fuudhi amma si fuusifnaaf hayya ammaa si fuusisanii gaa kunoo mee ammaa si fuusisanii duniyaa fi lilliin faan ammaa si fuusisanii mee tahadda ammaa si fuusisanii gaa yaaddoo irra duuteettanii miti yaaddoo irra duultee saniifuu maali namni yaaddoo irra duulee hiikamuu qaba hidhamuu qaba tumamuu qaba Abdallaa eegaan hangana sitti hime amma dhaamsaan sii qaba kana booda liinaan si harkaa baatee jirti baabaa kiyya akkuma dheengadda liinaan miilarra si kuftee yaa Abdallaa kiyya dhiifama naa godhe rabbii jiinaa si balleessee dhiifama naa godhettee kadhattee sirraa dhabdisanitti dubbiin faraqaadha Abdallaa kiyya guyyaan tokko keessa tokko kasaa'iba keetiiti jaan amma guyyaan kasaa'iba keetiiti baabaa kiyya kaleessa miilarra kufteetuma dila sammichoon dhiifama si gaafattee waa meeqa siin gattee sirraa dhabde amma ati silaa dhiifama taraa takkaa miti taraa 99 dhiifama jetteeni 99 yoo dhiifama jetteen kana booda liinaa arkuu dhiisi gartee miti yoo liinaa viidiyuma liinaa ilaale kana booda siifi liinaan ijettu waliin agartan kana booda jechuudha yoo agarteehu sinti siin hin jettu liinaan kana booda sinti yeroodhaaf amma gartee miti yeroodhaaf gisee isiin boochuu kana faa siif boochisi fakkaattee miti ilmuma siisan faaraa garaa nyaate ilmoo faadhaan adda deemuudhaatu garaa nyaate malee waan si boochuu sitti hin fakkaatine ilmoodhaa si barbaadde 99 garaa qashitti hafee boruu dhalti saniifuu boochisiisan faa laaltee liinaan naaf boochii maal jettee viidiyoo si halkanii guyyaan laaleni imimmaan san silaa'oo namni aare tokko numa booya aartee boochee yeroodhaaf malee gartee miti deemtee harka keenya keessa galti si yaachisin
Keessattuu eegana dhaadateen baantu akkasitti dhaadannaa diree sana dhaadateen baantu fikkaatee jirta. Na tuttuuteef na kaaftee. Haa ta'u immoo fardiinis kunooti dirreenis kunooti liinaanis nama jiru. Meegaa Abdallaa yoo ati jiruu teetitti liinaa wajjii walit deebite. Ana harmallaan Abdallaa gaafasan. Harmallaan tahaddaame kunoomee warrummaan deengadde jechuudha. Tana firraa si fuusifna siin jechuuni mee haa si fuusisanii Abdallaa. Mee si haa fuusisanii. Si haa fuusisanii meegaa kunoo har'a maa gabbaanis hin fuusifne. Laal warroonni kaleessa si duuba dhaabbatanii akkasitti harka si dhoosuun guutuun Abdallaa. Ati jabaadha siin jechuudhaaf qofa osoo hin ta'in gariin si qofluuf harka siidhaa. Gariin ammoo si quudheetti harka siidhaa. Meegaa warroonni kaleessa akkasitti dhaabbatee harka si dhoosanii fi warroonni kalee aayizoo jabaadhu si cinaa jira warri siin jechuun maa gabbaanii dhufanii siin gargaarin amma daa'ima fudhattee kunoo mucaa sirra kaattee akkamitti dalagattame maa siin gargaara dhufanii mucaa kana maa sirraa hin qabne kunoo mucaa sirra kaattee shaararraan deemta. Shuuf tanaaf siin jecha namaatiin deemte kunoo sittiin daa'if galchita hallayyaaf neeyita kunoo mee amma hallayyaa ati seenta kana keessaa dhufanii asii baasanii. Deemtee mucaa fuutee deemtee bakka dalagaa dheeytee mana galta mucaa Aboo Abdallaa gartee gowwummaa waan isin si goota gartee akka feetee illee yoo taate ilmoon haadhumu biraan tolti. Ilmoo haadhaaf irraa kanniif baabaa kiyya dhugaan sitti himaa fiin hin darar. Akkasii Abdallaa ammaan tana dhaamsi kiyya si jala na fakkaata. Amma warroonni deengatti si cinaa dhaabbatee dibbee goyitu akka isii musun mee dhufanii waan takkaa si gargaaranii. Mucaa si gargaaranii. Mucaan amma bobbaa fi galasi kutaa mucaa sirra baattee deemtee deebitee biituun biyya namaati. Saniif Abdallaa dhaamsa kiyya gartee miti kan takkaasii dhaame kana fakkaata. Daawwattoota keenya kanatti aartanis. Kayaada kiyya kana deeggartanis ni jira kayaada kiyya kana jibbitan illee ni jira. Saniifuu Abdallaa dhaamsi kiyya kun yoo siif gale siif gala duraanuu si galtee jirti. Akkas arrafa sumaratti si dhaaba Abdallaa dhaamsa kiyya. Liina ati immoo yoomiyyuu taanaan keessa kiyyaa uummata akka yaadinis si wajjin jirra. Tanaa gattee wanni si dhagahamtu akka illee hin jirtuun sinjaa asumaan daawwattoota keenya asumattiin isinirraa dhaaba. Hanga viidiyoo biraatti hojii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatu nagaan nu tura.